Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii Maatiyaas Taayituu Budduun bakka jirtanitti nagaa fi salaamtaan teenya isin agarsiisachaa har'a viidiyoo barnoota istiriim yaardiitiin wal qabatu tokkoon qabadee dhiyaatee jira. Viidiyoon keenyaas istiriim yaardiin waan haaraa qabatee dhufee jira. Maalii wanni haaraan inni qabatee dhufee jiru yoo jettan egaa yeroo baay'ee istiriim yaardiirra laayivii yeroo seentan gastii irratti namoota 4-5 achi ol galchuun hin danda'amu. Amma immoo new custom layout jedhee hanga nama 10 gastii irra galchuudhaan akkasumatti nama 20 achi olollee galchuudhaan custom layout dabalataa gurguddoo kiriit godhuudhaan akkaataa itti nama wajjin live irratti marii gaggeessitu tokko qabadee dhiyaatee jira. Kallattumaan gara viidiyootti isiniin seenuun duratti warri as taayituu subscribe godhin as taayituu subscribe godhuun akka viidiyoon kan yeroo hundi isin bira gahu all notification godhadhaa. Egaa gara viidiyootiin kallattiin isinii deemaa jalqaba yeroo inni istiriim yaardii seentan custom layoutiin waan haaraa qabatee dhufee jira. Wanni haaraa inni kunis hedduu nama hedduu kan fayyadudha. Hedduu bareedaa fi akkasumatti karaa salphaa ta'een isin fayyaduu danda'a. Akkasumas nama baay'ee taatanii gastii irra teessanii mari'achuudhaafis hedduu bareedaadha. Amma fakkeenyaaf ankaniin schedule godhee kaa'ee jira. Istiriim yaardii akkatti seenan viidiyoon ammaan dura hojjedhe irratti ni beeytanii bilbila irratti yeroo dhufuuf hojjedha. Har'a immoo kompiitara irratti ni agarsiisa jechuudha. Erga akkanatti seentaniin booda maal gootanii inter studio jettanii seentan. Inter studio jettanii seentanii karaa salphaa ta'een asirratti ran custom layout bareedaa sirreessitan jechuudha. Custom layoutiin asirratti ran sirraa'u maalii isaan sirreessinaa yoo jettan egaa istiriim yaardiin ammaan duratti waan hin qabne kan amma fidate ni jira. Maal inni yoo jettan mallattoo qalamaa kana yoo bartan mallattoo qalamaa kana ammaan duratti hin qabu ture amma fidatee jira jechuudha. Zoom godhee yoo isin agarsiisuudhaaf fedhe kanatti mallattoo kana kan ammaan dura hin qabne fidatee jira. Maalii osoo goo hin jenneen duratti kana harkuun dirqama ta'a jechuudha. Goo live hin jenneen duratti mallattoo qalamaa lameen kana mallattoo qalamaa fi mallattoo ida'uu new layout enda edit layout jira jechuudha. Saniifuu kana kan inni qabatee dhufee jiru. Isa kana akkamitti new custom layout dabalataa kiriit goonaa kan jiru. Amma fakkeenyaaf yoon isin goo live yeen deeme maalii gastii irratti nama 2-3-4 hanga kan mariidhaaf danda'ama ture. Ammaan boodatti immoo nama hanga 10ti. Maal gootanii ni dhuftan bakka tanaa gama jalaa kanarratti new layout kan jiru irra click gootan. Erga click gootan boodatti maalii layout custom layout nama 6 achi ol qabatu kiriit godhuudhaaf jechuudha. Mallattoo qalamaa sanirra kiriit gootan. Irraan isinii deebi'aa akkana jira. Yeroo nuuf jalqaba bantanii isarra dhuftanii mallattoo qalamaa isa kanarra dhufuudhaan new custom layout irratti click gootanii jechuudha. Erga click gootaniin booda akkanatti isinii fidaa. Erga kana isinii fide maaltu jira ni dhuftan gama harka isarra gama harka bitaarra mallattoo add item waan jettuutu jira jechuudha. Add item irratti click godhachuudhaan kallattumaan maal gootanii dynamic camera tride waan jettuutu jira. Click gootan. Amma nama meeqa kiriit isinii godhee jira? Nama 2 kanaa fi nama biraa jechuudha. Kana erga kana kiriit isinii godhe maal gootanii gama gubbaa kanarra mallattoo jira. Mallattoo profaayilii nama fakkaatu 2 jira. Lameen asirra kiriit godhu kana isa 6 achi ol godhachuudhaaf immoo mallattoo qastii gaddeemtu kanarra kiliik godhachuudhaan 2 irra ture kana hara 6 guddeemnaa jechuudha. Hara 6 guddate amma isa kana gama kana qabnee guddisuus xiqqeessuus ni dandeenya haala salphaa ta'een. Egaa erga kanatti agartaniin booda maal gootanii ni harkiftanii gabbiftan iddoo tokko irratti godhuudhaan iddoo tokko irra seef godhachuudhaaf akkanatti kana layout takkatti siizaabaa jechuudha. Kan duraan gastii nama 5 ol galchuu hin dandeenye san amma nama 6 bakka takka galfannee jira. Maal gootanii kana as dhuftanii media slot waan jettuu jira. Isarratti tuquudhaan kan biraa aad godhuu karaa salphaa ta'een ni dandeessan. Isa kana karaa salphaa ta'een nama biraa aad godhuudhaan maas keessattis erga kana fidattaniin booda
mataa keessan yoo feetan asirra keessanii kan namoota isin jala jiran shariikoota keessan kan wajjaasawaa jirtanii godhuu ni dandeessanii jechuudha. Ergasiin booda maal jedhutanii seef waan jettu kanaa jira. Seef godhuudhaaf akkanatti seef layout maqaa itti moggaafatanii seef godhuu dandeessanii. Fakkeenyaaf today live yoten maqaa mataa keetii itti moggaafattee jirta jechuudha. Seef this new layout jettaanii siif kaayaa jechuudha. Ergasiin booda amma haareetti kiriit godhachuu barbaadan taanaan akkasumas deebitanii mallattoo qolamaa kan tuquudhaan add a new item kaameraa slootiin akkasumas jira. Akkanatti olii fi gasiifattanii hanga nama jaha filattanii dizaayina barbaadanitti akkasumatti baakgiraawundii isaallee horizontaalii lift to side right to left kana hunda waan sirraa'uu qabdan asumarraa piraaktikaali shaakaltanii ofuma keessanii nu waa iddoo argachuu waan dandeessaniif jechaan akkana isin jee egaa kana custom layoutiin namoota baay'eedhaan marii godhachuudhaan karaa salphaatiin StreamYardidhaan waan haaraa baruun dhufee jira. StreamYardii kana fayyadamaa waan haaraa hedduu harkadhaan isiniin jaa. Har'aaf viidiyoon keenya kanuma. Yeroo biraa barnoota kutaa lammaffaa layoutii kana akkaataa itti kiriit godhanii nama hedduudha wajjin wal qunnaman hin qabadde isinii dhufa. Hanga yeroo itti aanu walitti deebinutti nagaan turaa waan daawwattaniif galatooma. Itti fayyadamaa StreamYardii apply godhaan isiniin jaa. Viidiyoo keenyaaf like, comment, share godhaa. Yaada qabdan comment irra nu barreessaa jecha. Nagaan turaa hanga yeroo itti aanu walitti deebinutti.